raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. Ya Allah mooticha gaarii galata kee Allah ilaahi dika keetiin har'a geenye ya Rabbi alhamdulillahi dika keetiin har'a geenye ya Rabbi alhamdulillahi dika keetiin har'a geenye ya Rabbi alhamdulillahi. بسم الله جرين جلك بمكاسا مكاغوبتا قداتيني كالحاسا kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. kabajniif jaalalluun suniif qabnu akkasuma salaamtaan teenya qilleensarraan qaxxaamuree iddoo isin jirtan maratti isin haa ga'u. akkam jirtan nageenyi keessan dassaa xiqqaa guddaan nagaha baddaaf gamu wajjiin nagaha. baadoo maddii lama nagaa ollaan keessan nagaa wanti rabbi isiniif kenne hundu nagaa. nagaa isiniif haa ta'u kan nagaa hin qabne nagaa rabbi haa kennuuf kan nagaa qabdan immoo alhamdulillah jaa galfadha. nulleen gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa keenya guyyaa wiixataa agayyaa 17 barkuma 2020 qabannee walitti deebinee jirra. alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u. egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kan si waliin turu ana muhee callaam. egaa yaa hawaasa keenya magaalaa baadiyyaatti biyya keessaa biyya alaatti jirtu baga tirannee guyyaa har'aa kana waliin geenye isiniin jecha. egaa yaa hawaasa keenya warroonni biyya keessaa biyya alaa jirtan yeroo ammaa haala gubbaa jiru tilaan ni beektani. kanaaf uummanni keenya bakka jirru maraa tokkummaa haa jabeessinuuti wala haa jajjabeessinuu tokkummaa keenya haa jabeessinuu. hamileen nu cabuu hin qabu akkas taane akkana taane jenne waan duuba deebine hamileen nu cabuu hin qabu waan dabrerraa barumsa fudhachaati murtiin tarabbii waan taateef gar fuula duraatti ammas jabaachaa deemuun nu barbaachisa. egaa yaa hawaasa keenya keessaa warroonni kutaalee oromiyaa irraa cubbuudhaan ciramanii akka dirree dawaa akka walloodhaa dararaa adda addaa keessa jira. akkuma beekamu tibbana Jumaa darbe kana godina walloo mootummaan naannoo Amaaraadhaa uummata keenya magaalaa Shaanee itti laxxafuudhaan giddiin dhiibanii uummata bosonatti haranii uummata san immoo maqaa adda addaatti moggaasanii uummatuma keenya kaabinoota ganda keessa jiru leenjisanii akkasitti makalaakaa wajjin deemaa shiftaa barbaadaa jedhanii oggaa dhaqanii uummata keenya kaabinoota ganda keessaatti erganii makalaakayaan qarree gubbaa dhaabbatee uummata gadi daawwata jechuu oggaa uummanni keenya kaabineen ergamtuun naftanyaatiif qeerroon keenya oggaa dhukaasa waliin bana waan ta'eef mootummaan akkasitti geemii siyaasaa nu jedhuutti taphataa jira waan ta'eef bakka jirtanii obboleeyyan keessan gorsaa qawween humaayyuu miti yoo wanni badaan fayyaadha. fayyaan yoo jiraate beeytee qawwee dhiisii wama guddaa hunayyanna. biyya tanaa bulchuu nayyanna. kanaafuu abbaa qabeenyaa meeqaatam ta'uu waan ni haa qabnuuf kana waan ta'eef ummata keessan irratti dhukaasan binena shira daba ummata keessan irratti dhoofina jaa warra keessan gorfadhaan amaanaa keenya qeerroonis yeroo ammaa kana labsii marsaa lammaffaa baasanii jiranii egaa hin mormii marsaa sadaffaaf 12 ka jedhu inshallah yoo rabbiin jedhee raate rabbiin nama jajjabaate inshallah waan kana galmarra oolchu rabbiin haa godhu inshallah. egaa yoo rabbiin jedhee raate kanaafuu inshallah injifannoon keenya jenna. egaa yaa hawaasa keenya bakka jirtan maraa tokkummaa jabeessanulleen akka nama kaaba oromiyaa mootummaa naannoo amaaraa jala jirutti tokkummaa keenya yeroo gabaabaa keessatti kan waliin mari'annu ta'a inshallah. hayyoota keenya tokko marii gochaa jira. kanaaf abshiraa isiniin jenna. sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo harkaa isiniif qabna. akkasumatti labsiin qeerroon baafte marsaa sadaffaas harkaa isiniif qabna. kallattii amma gara odeeffannoo isin dabarsa. odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kan nu dhageessisu Sayyid Muhammad labsii qeerroodhaa kan itti nu dabalu obsaa Hasan. amma kallattii maanin gara odeeffannoo isin dabarsa. turtiin keessan odeeffannoo waliin turtii gaarii haa ta'u jenna. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. oduu guyyaa irraa kan isin dhageessan obboleessa keessan Sayyid Muhammad.
godina Walloo aanaa Dawwee Arawaa keessatti mootummaan Biltsiginnaa guyyaan Jumaata darbe kaabinee fi hidhattoota walitti qabuun walgahii gaggeessaa bulte. Namni tokko osoo nafin boru ijoollee bosona jiru barbaaduu qabdu jechuun kaabineen ganamaan kaatee osoo isaan barbaada laga boorkannaa keessa deemaa jiranii wal dura dhaabbatuun lola cimaa sa'aatii 9 ol ta'u kan wal dura dhaabbatan yoo ta'u lola qeerroo fi kaabinee jidduutti ta'een miidhaan gama lamaanuu gahuun maddeen keenya gabaasan. Kamaddeen keenya kun jedhutti kaabinee Biltsiginnaa irraa namni 3 yoo rukutamu lamaan keessaa tokko lubbuun darbuu raadiyoo madda nageenyaatti himan. Gama qeerroo irraa immoo namni tokko yoo rukutamu tokko akka tasaa harka isaaniitti qabamuun gabaafame. Taatee kana sababeeffatuun qeerroon muka jirtu ummataaf dhaamte yaa ummata keenya nuti sin loluuf osoo hin taane mootummaa zaalima dhiiga Oromootiin aangoo qabatee Oromoo hidhaa jiru loluufi malee biyya diiguu fi miti har'as barus mootummaa zaalima kana hin lolla yoo dandeessan nu cinaa dhaabbadhaa yoo dadhabdan mootummaa kana waliin nu lolnaa jechuun erga isaanii dabarfatan. Mootummaan naannoo Amaaraa maqaa shanee jedhu qeerroo Oromootti maxxansuun akka malee hidhaa jiraachuun gabaafame. Aanaa baatee magaalaa hanga baadiyyaatti hidhaan bifa adda ta'een itti fufee jira. Kamaddeen keenya raadiyoo madda nageenyaatti himanitti namoota hedduu hidhuun kan akka warshaa kusummii akkanan jedhamne ummata keessatti facaasuun kan jiran ta'uun beekame. Namoonni hidhaman muraasni kunneen maqaan isaanii Adam Mahamad Qoramaa, Husaan Hasan, Said Umar, Adamee Boonaa, Adam Bushaa, akkasuma Adamee Husaan, Muhammad Usmaan, Adam Said, Swalii Said, Kadir Said Gariiroo, Abdul Muhammad Said, Said Muhammad Hasan, Adam Muhammad Bashan, Idris Muhammad Ali, Adam Hasan Musa, Adam Imam Ali, Abdul Ahmad Muhammad, Ahmad Imam Asfaw, Muhammad Adam Mahdi, Muhammad Abdul Adam Mahdi, Hussein Ahmad Yusuf ta'uun gabaafame. Isaan kun ijoolleen kun amma mana hidhaa buufata poolisii magaalaa Baatee keessatti dararamaa jiraachuun gama biraatiin koronaa vaayirasii eeggadhaa jechaa qeerroo Oromoo mana takka keessatti walitti naquun dhukkuba kanaaf akka saaxilamuuf deemuunsaa baay'ee yaaddessaa ta'eera. Waamicha hiriira marsaa sadaffaa qeerroo Oromootiin waamamuun gabaafame. Guutuusaa obsaa santu isiniif dhiyeessa. Egaa kabajamtoota. Kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa kun waamicha qabsoo marsaa sadaffaa qeerroo irraa kennamedha. Kan isiniif qopheessee dhiyeessu ana obsaa Hasaniin. Ummatni Oromoo sirna abbaa hirree wayyaanee mataa itti taatee turte waliin qabsoo hadhaawaa taasiseen ofirraa erga garagalcheen booda lootee seentuun sirna nafxanyaa aangoo mootummaa qabattee jirti. Erga sanii nafxanyaan Abiyyi Ahmad mataa itti ta'ee aangoo argattee as Oromoon gidiraa seenaa isaa keessatti argee hin beekne hiriirfamaa jira. Haaluma kanaan gartuun Biltsiginnaa yeroo ammaa mootummaa ofiin jedhu Oromoo xiqqeessee Oromummaa balleessuuf akeeka godhatee jira. Hayyootaa fi qaroon Oromoo hidhaa jiru. Hidhaa irraa kan hafan ajjeefamaa ari'atamaa akkasumas xiqqeeffamaa jiru. Oromoo fi lafa Oromoo qoqqoodanii daldaluun Itoophiyaa dhiiga Oromoo dhuguun gabbatte kana tiksuuf yaalu. Abdii ummatni Oromoo mirga heerawaa fayyadamee filannoodhaan sirna nafxanyaa kan ofirraa kaasuuf qabu filannoo karoorfame haqee Oromiyaa humnaan bulchuuf waraana hanga funyaanitti hidhatee ummatatti bobbaasee jira. Maqaa olaantummaa seeraa jedhuun golga godhachuun mana ummataa gubaa jumlaan ajjeesaa qabeenya saamuu fi shamarran gudeeduu hojii fardii taasifatee jira. Walumaa galatti Oromiyaan sirna nafxanyaa jalatti kuftee jirti. Kanaaf qeerroo waamicha qabsoo marsaa sadaffaa 12 jedhamee moggaafame labseera. Mormiin marsaa sadaffaa kun kibxata hagaya 12 bara 2012 irraa hanga jimaata fulbaana 1 bara 2012 guutuu Oromiyaa keessatti hojii irra oola. Kaayyoon yeroo gabaabaa qabsoo marsaa kana hooggantootaa fi lammiilee Oromoo hidhaman mara hidhaa irraa hiiksisuudha. Yeroo giddu galeessatti ammoo loltoonni mootummaa magaalotaa fi gandoota baadiyyaa Oromiyaa gadhiisanii mooraa waraanaatti akka deebi'an taasisuudha. Galmi qabsoo Oromoo inni xumuraan mirga hiree ofiin murteeffachuu dhugoomsuu akka ta'e yaadachiisuu barbaanna. Kanaafuu tooftaa sadarkaa qabsoon keenya irra gahee madaaluu qeerroo yeroo filatetti kan labsu waan ta'eef ummatni Oromoo aarsaa barbaachisu kaffalee mirga isaa guutuu gonfachuuf akka of qopheessu gamanumaa beeksifna. Haaluma kanaan waamicha qabsoo marsaa haaraa armaan gadii qeerroo irraa kennamee jira. Tokkoffaa oggura daandiiwwanii
hagaya kudalama bara kumalama kudalama irraa eegalee hanga hagaya digdama bara kumalaaf kudalamaatti daandiiwwan magaalota Oromiyaa wal qunnamsiisan akkasumas daandiiwwan Oromiyaa keessa qaxxaamuranii naannolee ollaa Oromiyaa fi biyyoota alaa wal qunnamsiisan hundi ni cufamu. Guyyaa uggura daandiiwwanii dheeressuu yookaan gabaabsuun barbaachisaa ta'e yoo argame qeerroon beeksisa ni kenna. Lammaffaa mormii waliigalaa guyyaadhaan hin daangeffamne. Lama tuqaa tokko dhaabbilee faayinaansii madda dinagdee sirna nafxanyaa Abiyyi Ahmad ta'an hundatti Oromoon akka hin tajaajilamne waamicha dhiyeessinee gibiras mootummaadhaaf akka hin kaffalle. Lama tuqaa lama caasaalee lukkeen biltsiginnaan gandoota Oromiyaa keessatti itti fayyadamuun qeerroo adamsitee nafxanyaaf dabarsitee kennan tajaajilaan ala ta'uu qabu. Lama tuqaa sadi jaarsummaan aadaa Oromoo ittiin boonuu fi dhimma isaa jaarsummaan xumurachuun aadaa uummata Oromoo keessaa isa tokko haa ta'u malee maqaa jaarsummaatiin namoota dhuunfaa Oromoof naasuu hin qabne durgoon sirna nafxanyaa irraa funaannachuun umrii sirna gabroonfataa dheeressuuf kan dhama'an waan ta'aniif Oromoon akka jalaa hin dhageenye jireenya hawaasummaa keessaas akka baasu qeerroon ni qoqqobbata. Lama tuqaa afur ijaarsa milishoota gandaa dabalatee caasaaleen biltsiginnaa gandoota magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessa maddeeffachuudhaan bilbilaan waraana yaamuudhaan qeerroo qabsiisuu hojii taasifatanii jiran dabalataanis qeerroo irratti odeeffannoo fi ragaa sobaa kennuu fi qindeessuu irraa akka of qusatan qeerroon gadi jabeessee akeekkachiisa. Tokkoffaa lukkeeleen biltsiginnaan qabsoo uummata keenyaa xureessuuf goolii uumuuf akkasumas sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraatanii fi manneen amantaa irratti balaa geessisuuf waan malaniif uummanni guutuun to'annoo fi eegumsa cimaa akka gootan. Lammaffaa sabaa fi sablammootni Oromiyaa keessa jirtan qaama hawaasa Oromooti. Qeerroon bakka hundatti eegumsa cimaa akka godhuuf cimsinee dhaamna. Sadaffaa uggurri daandiiwwanii osoo hin eegalin dursa uummanni waan isa barbaachisu qindeeffachuu akka xumuratu yaadachiifna. Afur kibxata hagaya 12 bara 2012 irraa eegalee daandiiwwan ugguramuu waliin wal qabatee sochiin geejjibaa waan dhaabbatuuf guyyaa kana irraa eegalee namni kamiyyuu Oromiyaa keessa yookaan Oromiyaa irraa gara naannoo biraatti imaluuf akka hin karoorfanne dursinee yaadachiifna. Shanaffaa labsiin qeerroon kabaja uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuuf baase kana cabsuun sochii taasifamu gufachiisuuf kan carraaqu hundaaf itti gaafatamummaan kanuma abbaa akka ta'e cimsinee hubachiisa. Tokkoffaa manneen yaalaa fi faarmaasii yookaan dukkaanni qorichaa labsiin kun isa hin ilaallatu. Lammaffaa manneen barnootaa buufataaleen fayyaa fi manneen amantaa sochii ugguraa fi fincila hundaa irraa walaba. Sadaffaa sochiin ambulaansii ugguraan daangeffamuu waan hin qabneef hamma lukkeeleen diinaaf tajaajila hin kenninetti socho'uu danda'u. Waamicha tokkoffaa ilmaan Oromoo mootummaa kana keessa jirtaniif tokko tuqaa tokko sirna nafxanyaa amma ijaaramaa jiru Oromoo fi Oromiyaa balleessuudhaaf kan kaayyoo godhate waan ta'eef ilmaan Oromoo sadarkaa gadii irraa hanga gubbaatti mootummicha tajaajilaa jirtan yeroo murteessaa Oromoon akka sabaatti of baraaruudhaaf qabsoo hadhooftii jirru kanatti gara ummataatti akka makamtan waamicha lammummaa isiniif goona. Tokko tuqaa lama ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa poolisii Oromiyaa humna addaa Oromiyaa fi milishaa keessa jirtan qabsoo qeerroon irratti wareegamaa jirtu cinaa akka dhaabbatan waamicha isiniif goona. Lammaffaa hayyoota Oromoo hundaaf lama tuqaa tokko hayyoonni Oromoo yeroo keessa jirru yeroo murteessituu fi hamtuu kan Oromoon akka Oromootti jiraachuu fi dhabamuu gidduu jiru ta'uu isaa hubachuudhaan walitti dhuftanii mari'attanii hanga Oromoon abbaa biyyummaa gonfatutti of kennummaadhaan akka hojjetan waamicha isiniif goona. Sadaffaa ummata Oromoo hundaaf sadi tuqaa tokko qabsoon qeerroon itti jirtu kan Oromoo mara waan ta'eef hirmaannaa hunda barbaachisa. Kanaafuu qeerroo cinaa dhaabbachuun qabsoo akka finiinsitan waamicha isiniif dabarsina. Afraffaa sabaaf sablammoota cunqurfamoo hundaaf afur tuqaa tokko mootummaan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu yeroo ammaa sirna federaalizimii sabdeenessa diiguudhaan sirna nafxanyaa duru ijaaruudhaaf duula gochaa jiru kana dura dhaabbachuun
sabaaf sablammoonni cunqurfamoon hundi mirga sabaaf sablammoota kabachiisuuf adeemsifamaa jiru kana keessatti akka wal tumsinuuf waamicha obbolummaa isinii dabarsina. Injifannoo uummata Oromoof fi sabaaf sablammoota hundaaf haqa qabna ni injifanna. Masha Allah tabarakallah buleessa keenya Sayyid Muhammad odeeffannoo nu dhageessisuu keetiif akkasumatti obsaa Hasan labsii qeerroon keenya baase nu dhageessisuu keessaniif galata argadhaa isiniin jenna. Egaa dhaggeeffattoota raadiyoo madda nageenyaa akkasumatti qophiilee keenya odeeffannoo fi akkasumatti labsii qeerroon baase kana gamsagalee dubbisuudhaan waa hedduu irraa hubattan jennee abdii qabna inshaallah. Amma kallatti maan gara dhaamsa Dr. Yusuf Nuuree isin dabarsina. Inni kunis nama seenaa dalageen sitti carraaqee walitti cuunfee nu biraan gaa yoo dhaggeeffatan qalbii jiisti jenneeti. Nus kanaaf filannee isin biraan geenya. Amma turtiin keessan Dr. Nuuree Dammaa waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Ya Allah mooticha gaarii galata kee Allah ilaahi. دكاكيتين الرجين يا رب الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دام سكينا كغيرة وليدبرسنو غبابا رونسا قياسا مليغا بابدو سوى ليدبرسنا دام سكينا كاردا namni hunduu waan gaarii yaaduu waan gaarii hojjetu gaarii saniif saganteeffatu isa barbaachisa. Waan ati gaariif saganteeffatte rabbii guddattuu tabaraka'aa godhee bakkaan sii gaya. Nama tokkottu Indoneesiyaatti ijoollee 3 qaba. Inni magaalaa keessa hojjeta. Haguma jiruu isaatiif jiruu ijoollee isaa geettu hojjeta. Ammoo horii isaa kanarraa yeroo hundaa kutee sadaqaa hiyyeessaaf ol kaaya. Waan kaayu kana walitti qabee waggatti yeroo boqonnaan isaa geettu fuudhee magaalaa baadiyyaa isaanii ta'e inni qubatu naannoo qubsuma isaa kan dhaloota isaa achi dhaqee warra hiyyeessaa kan waan qabne waan kana kenna. Waan kana yeroo kaayu ammoo lafa isaan qubatan magaalaa keessa hattu jira akka hattuun jalaa hin fudhanne naannoo mana duubaa oorruu gabaabduu lafa gabaabduu qaba mana duubaa achi keessa lafa wahii qotee boolla keessa waraqaan maree wayaa wahiitiin maree eegas immoo joornaala wahiitiin gubbarra maree lafa keessa kaayee biyyee irra deebisaa namuun beeku isa malee. Bakka namni hattuun beektee ilaalle jechuudha achi kaaya. Walitti qabee gaafa siin immoo deemu fuudhee uummata baadiyyaa sanii geessee hiyyeessa sanii qoode jechuudha. Nama kanattu guyyaa tokko yeroon deemsaa geettee ijoolleen qophaawaa jirtu. Dhaqee waan maraa hidhatanii meeshaan martuu hidhamee irraa baanaan bakka silaa dur beeku san dhaqee yoo inni mallaqa isaa kaaniin fuudha jedhu kunoo hantuutni wayaa taantaa joornaala kaan ka waniin hidhan kaan nyaatee fixate kunoo hantuutni rifate akka bada subhaanallah jedhe rifate san joornaala irraa gajjiksee wayaatti yoo wayaa inni mareen taanillee nyaatee fixate. Ammoo mallaqni tokkollee hin tuqamne kun akkana ta'a. Gurbaasaa xiqqaa tokko odeessee maal jedhe yeroo nu subhaanallah abbaa keenyaa dhageenye nu ceenee oriinee dhufnu abbaan keenya waan hantuutni nyaatee haftoo san gargar babbaasuu jira jedhe boodarra mallaqa jira hin tuqamin garre jedhe. Abbaa keenya maaltu waan kana nyaatinaan hantuuta nyaate nuun jedhe. Mallaqan fedhu hantuutni maalaaf nyaatuu dhabe jennaan mallaqa kanat horii miskiinaati horii hiyyeessaati. Saniif rabbiin guddaan tikseef jedhe hantuutan hin tuqinii haqa kan keetii miti haqa miskiinaati jedhee saniif rabbiin tiksee kun olaala isinillee ijoolletii yoo guddattan hiyyeessa dhabaa nama waan qabne miskiina quba qabaadhaa bifa kanaan jedhee nu barsiisedha. Gurbaa kana waan jedhe duuba baradhee barumsa kiyya fixadhee digirii fudhadhee ana ka hojii gaariin hin jirtu biyya Indoneesiyaa keessa hojii lallaaftu ku hojii lallaaftu san barbaada ta'aa jiru hawwiintii guddoon akkamiin hajjii godhaayedha hawwiintii guddoon halkanii guyyaa ayyaatu haadhaaf abbaan kiyyallee yeroo hunda san barsiisan waan dalagatte hundaa kaayadhu akka hajjii dhaquu dandeettu tahii hinaan jedhan jedhe sanirra guddadheedhe
hawwintii guddoon hajji mabaanan tana dhaqee ilaalu jedhe duuba ana kakkasi jiru guyyaa tokko arge jedhe joornaala irratti arge jedhe maxxanfamee arge jedhe maal arge jedhe hujii wahii nama harama egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti goolabnee jirra inshaallah egaa haga sagantaa birootti walitti deebinutti jireenya gaarii keessa nuuf jiraadhaa ka yaaddanii bol argadhaa milkii addunyaa akiraa argadhaa isiniin jenna haga sagantaa birootti walitti deebinutti nagaan jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh